Buna san dibadha ajas nan dibadha irra tokko tokko garbuu caccaba isa kiu kari ijoolleen dhudhu jechuudha. Isas nan dibadha irra tokko tokko darbeeti. Killeen yeroon killee dibadhu fuulli kan goote gar malee goga on ta'u. Buna sa aramni dhugan hin beektu buna daakuu aramni dhugan saqibamee hin qabne kan aramni dhugan isa fayyada. Ta'u girgirii dhiyeessinoo girgir godhaan jiru. Buna maal goota beekta yugartii roobii jechuudha. Yugartii iddooti jirtu. Itittu waan akka itittuuti maqaan saamtee afaan Oromoodhaan ishee maankaa ishee xinnoo tokko fuutee ishee kan sukkaaraa yugartii sana ishee kan sukkaaraa maankaa tokko shiniitti naqatta. Buna sana maankaa tokko maankaa ishee xixinnoo tokkotti naqattee waliin maakta. Yoo xinnoo ishee fuulli kan keetii buguroota dhukkuba qabatee xiqqoo ishee loomii gaditti cuunfi. Yoo lakki loomii immoo na sodaadhatte immoo kalii tuffaa xiqqoo isheetti godhe xiqqoo ishee kee inni fuula keessa jalaa gugguba waan ta'e. Isa booddee fuula keetti dibadhu walakkaa sa'aatii haga sa'aatii tokko yoo dibatte rakkoon qabu inni kun yoo sirra taa'e fuula keetti dibdee kaate jennaan sirriitti fattagda baqa. Sirriitti fattagdee fuula keetti sukkuumta daqiiqa lamaaf. Isa booddee fuula kee irratti dhiiste hojii kee hojjettee gaafa fixxee kaatu dhiqatta. Walakkaa sa'aatii keessa yoo sa'aatii tokko keessa rakkoon qabu bunni hin miidhu fuula keessan keemikaalaan qabu waan ta'eef. Garuu ishee wanni sana dibadhu daqiiqaa 15 qofaadha. Dhugaan jedhamu bunni gaariidha. Sinimatti naqatteetu ila roobii kanaaf buna qositti agarsiisa yoo siin galle ta'e sitti agarsiisa namni tokko roobiillee kan hin beekne jirtu. Ila roobiin isa kanadha. Yugartii namni wallaalaan hin jiru biyya Arabaa keessaa lasa kana. Isa kana maankaa xinnoo tokko buna maankaa xinnoo tokko daakuu. Suma waliin maktu. Yoo san ajjaa jedhu kanallee kanumaan waliin maktu sinii ta'a. Bunni immoo buna gurraacha kanadha. Buna gurraacha laafaan. Kanumaan waliin maktu. Fayyadatti fayyadama. Gaaffii biraa qabdu irraan ba'a. Madaamiin natti dhufti irraan ba'a. Saamunaan irdiidha barlubbu. Irdiidha saamunaan. Saamunaa dukkaana kamii keessa argita birrii 5 haga birrii 3ti. Saamunaa kana. Dukkaana warra hindootaa keessa dukkaana hindiin hojjetan jiramti gabaabaa xixiqqoo kana yoo footoo saalattee agarsiifte suuqii kamii jira jedhee yaadaan garuu nu bira jira qaxariin keessa warri jirtan jira suuqii xixiqqoo keessa argattan baay'ina saamunitti kana suuqii guddaa keessallee jira waan akka vilaajoo faa kana keessaan hin agarra hin jiru kun waan akka vilaajoo keessa sun taane waan akka suuqii moolii xixiqqoo keessa hin jira. Dhugaa rabbii viidiyoo koo keessatti hojjedhee agarsiiseera. Viidiyoo koo keessa hojjedhee jira. Waa'ee mataa, waa'ee zayitii, waan an fayyadamu guutuusaa viidiyoo irratti isin agarsiiseera. Garuu isin hin ilaaltan. Yeroo viidiyoon isinitti dhufa isin wal dabarsitu hin ilaaltan seeraan. Malee isin dabarseeraan himeeraan isinitti agarsiiseerallee wanti yeroo baay'ee immoo laayivii irrattis dubbadheera. Viidiyoo caala immoo laayivii irratti illee ba'ee isiniif himeeraan akkas godhaa isiniin jedhee. Saamunaa sana saamunichi irdiidha bara. Irdi. Mana fayyadeera sinillee fayyada. Ani yeroo majammaraa fayyadame na fayyaduu dide. Irra deebi'ee mokkore maaliif beektaa kan inni si fayyadu dide saamunaa lamaan fuula kee dhiqatta kanaaf ati saamunitti kana fuula kee bichaa kaa'i fuula kee bichaatti fayyadame dhandha keetti hin fayyadame saamunaa dhandha keetti dhiqatu yeroo shaaworii galtu kanaan dhiqadhu ba'i malee saamunaa dhandha keetti dhiqatti akka dhiqan kanaaf sin fayyadne saamunaa lama yeroo ta'u iddoo tokkotti sin fayyadu garuu isa kana saamunaa
saamunatti makana bichaan fuula kee dhiqadhuuti galgalallee ganamallee yeroo shaaworii galtullee Muhammadiif eenyutu wal arrabsaa jira azala teessanii Muhammadiif eenyudha kan koomentii walii deddeebisaa jiru Muhammadiif eenyudha kottu gadi ba'ee Muhammad eenyu wala arrabsaa jira eenyu wajju wala arrabsaa jirtu Muhammad maali irratti wala arrabsaa jirtu natti maame ijoolleen qalbii dhiisanii achi koomentii jala isinii ilaaluu bar nu qalbiin hataa jirtu eenyu wajju wala arrabsaa jirtu maali irratti wala arrabsaa jirtu seenaa waliin kanatti wala arrabsaa jirtu seenaadha in koomentii deebisaa jiru seenaadhaan itti fakkaata namarratti diiwutii godhee deddeebisaa jiru eenyu wajju wala arrabsaa jirtu seenaa si waliin wal arrabsaa jira Muhammad waa'ee maal irratti wal arrabsaa jirtu meemmee waaltu walitti sin geessan oo sin barsiisaan jira sin lamaanii maaltu walitti sin fide mannoo kan kooti koomentii jala kan isin deemtanii walii deddeebiftan maaltu sin cannaqe anaa namni waan barbaade dheenaa na arrabsu bara waan barsiisaa yeroo dhiibsan isaan waan biraa keessa jiru koomentii walii deddeebisaa jiru ansi jemmar mana kan ana miti eenyu wajjinii walii deddeebisaa jira ree Muhammad akka barbaadde wal arrabsaadha waan akka shukka garuu baay'ee rakkoo keessanii dhaadamma waa'ee fuula barsiisaan jira isinii maaltu rakkise koomentii jalti wal fixu gara ko guddaa qabdanii ana biraa galee waa'ee keessa kun shamarri bareeddee isinitti gadaa baatodheen gorsa isin azzalaa dhiiraaf shamara taatanii bukkee walirraa kaaftu maqaan keessan natti dhufa garuu seeraan koomentii keessa hin ilaalle malee yeroo isin diyuuti walirratti gootan natti dhufa yeroon koomentii isin barreessite hin dubbisneen bilookii wal godhuu gaafa jedhu ilaalu immoo maali rakkoon uumamaa jiru hawwii mana kee ilaalaan jirtu naan jedhe tokkotu kanan jedhu maaltu wal si ficcisiisa isiniin saatii kana ani shamarraniin babbareechaan jiraame ko dhiqadhaa dibadhaati Maammadoo fuula gubaa innillee jaalala keessanii nama maraatu jedhaan jira akkoan moo maal irratti kan isin dambarii walitti darbaa hartaan era rakkattanii sharabbiin gara isaatti siraa deebisu waan jedhu raakka guys faaxeewwan keenya qaqqaali warri bugurii yaa'e warri nyaata hojjetan keessumaa akka fuula keessanitti zayitii illee hin dibanne baaziliinuma jedhamu akka fuula keessanitti hin dibanne baaziliinii yaa asal isheen kun birrii shaniin kana bitattee isheen kunis birrii shan natti fakkaata ta'ee birrii 10 ta'een beeku kanas bitattee yeroo hojii nyaataa hojjechuudhaatu yeroo bakkee keessa xaraguudhaatu yeroo wayyaa miicitee bakkee afuuf kaatu aduu keessa kan dibatte rakkoon qabu galgala dibattaniin bulinaa guyyaa bichaa dibadha yeroo hojjettan galgala immoo fuula keessan saamunaa manni qadhaa akkasumaan rafa galgala waan tokko fuula keessatti hin dibinaa fuulli keessan aaraa agalfatu fuulli keessan afuura habaafatu fuulli keessan cinqii lafa hanaqu akka ittiin irraa dhiqadhu saamunaadhaan shaaworii kee galii fu'aa bittiin jedhii itti bijaamaa kee qayyaradhu sleep baby sleep kana galgalan dibatiin guyyaa dibadhu aduu keessa hawwiya dubbadhu na jalaa maal na gaafattee lobboo ishi isinii maxxansa rakkoo tokkoon qabu maal saa ilaalta feerii laablee ilaalta oduun kan gootichi curumaan dhumatu dhugaara biyyoon dhufee isinitti odeeffadhe malee na cinqaana dirqama isinitti himachuudhaa qaba dhufe suuraa maxxansii warra hindootaa bira dhattaniitu saamunaan irdii eessa jira jettanii gaafattuun
وين هذا الصورة ايش اسمه بالعربي؟ ايش اسمه؟ ايش يسمونه؟ ايش اسم؟ فوتو قنا كارتوني لا نشا قمت جرتي وانت في لا في ديك سن جرتي بكا شامبونا غدن بكا زيتون نقرا كمبونا غدن غلطو ما رغا ربي كركم كركم اللي بين كسنا ديرت هذا كركم اسمه وين الصابونه هذا صابون الكركم جتوني صابون الكركم جنان اني يوسن كاكا وسي تغرسي سيوت دو غورت اللي فوتو ساكنو ما تغرسيفتينا فيديو سينو جدي سيني ماتان صبر بر جمعه بر نو بر ندندو بر كسايتي ميمي بر كسايتي وانا دندا امي في يودندا امجي دمو سامبتا نوفي سين تغرسيس Galatumi Ali, thank you so much. Rakkoto kun qabu ila ani karan sin kijimne bor madami mana olti wante kan mashine hoji jirti bor mana olti guyasa qidame fi jumata eraftida mana olti yo ishe ra free argadde free koy karoran itti basa bor yona danda ame saiti lama bode akababi saiti sadifa saiti amma kana sadi yoona danda'ame dhufeen viidiyoo sinii maxxansa yoona danda'amu didemu maalan godhaa gaafa sanbataa gaafsheen hojidhattu gaafa sanbataa gaafsheen hojidhattu sinii maxxansa kalaas anaaf hin jeenyine lubbu koomentii makeen argine malee argake gaafa sa way sanbata sini maxxansa way bor kasaati ergisheen mana deemte qaata barreessinaaf hin dhufne dhugaa rabbi maal koomentiin natti baay'ate I love you so much charging kan goone jala dhumateera irratti hojjedhee viidiyoo sinii hojjedhee sinii maxxansa rakkoon qabu bor na eeggadha shigaa sa'aatii kasaiti live sinangala foto sa sini mata sa isin karan fudhati dhaqaati dukkaana xinnoo yoo agarsiiftan suuqima hindoota gaggabaaboo xixiqqoon kun hin jiran isaan keessa argattanii isaanitti yoo agarsiiftan bakka hin argattan waa'ee mataallee san siniin jedhe zayitiillee kanan jedhe guutuu isaa suuqii xixiqqoo keessa jira. هويل كان يوم الأبدا مالتنا ركزين الكان الأرض مالتنا ركز يا أسد الكان كي بريدة دبر ها مالتنا ركز الكان الأرض بريني الكان سنة هيدوكو هادي كان كوتي وقالا ما سديت تنجرات كوبيا كيسات آفي بتحتيو نيات تجور سويوت آفي نيات بقولو تتوتين دبالي ننقد ما برين ساقود دبر سجمر مدامين كان كوتي دوران بريدنا فانا كسقودات لنانجتيار غيراني شرط هما هيد إيشي كان hodhan itti ga'aniiru hidhiin ishee kun hodhame walitti siiqeef hidhii kana hodhanii jechuudha limmoodhaan ciranii keessa isaa hodhu ani bareedinaaf jedheen godhu bareedinaaf jettee godhatte isheen akkasuma jette bareedinaaf jedheen godhadhinaaf jette birriinsaa garuu guddaa birriinsaa hin qabma kun birriinsaa guddaa takkaa madhaxxee laallisuuf waxinaa ta'e riyaala 6,000 olii bar ani ko achitti ko Itoophiyaa keessatti ko mana fooqii 3 ijaaraa barbirichaan riyaala 6,000 jechuun qalla daa'ii namaraadhema bineensisumaan dhibba lama waan ta'ii maafaran kaa tokko hin ta'in dhugaa rabbeen bira 250 san mana kiraa kaffalu yunaan aaraa unkaan isaa ilkaan faayidaan qabne kana shibootti isisa boodinaa ilaalana in ajaa'iyu takkatti nyaata nyaattu hin qabdu akkatti miiccitu hin qabdu riyaala ko diinaara ko Bashanis jedhaa jiru 3,000 jedhaa jiru no ayina taayina taayuu qabana no diizaanii qaba akkatti ilkaan kee miiccitu hin qabdu
dhiiraa wajjin akkatti wal dhungatu qabdu. Abbaa manaa heerumuun kaansel namni si fuudhu hin jiru. Shiboo dhungatamoo an dhiiraa shiboollee qabu ittiin heerumuun. Dubartii shiboo qabdu sin taatu jechuudha. Fakkeenyaaf seeraan afaan ishee keessa arraabdanii dhungachuudhaaf hin ta'u. Deebi'ee immoo afurri ishee gar malee ajaa. Maaliif shiboo sanarra nyaanni wal ga'ee hawa waan ta'eef. Ani hin jaalladhu garuu. Isin warri jaallattan marga keessan. Ani kun bareedina jedhu ajaa'umsa malee. Anaaf. Warri shiboodhaan shamara shiboo hidhattu hin jaalladhu. Shiboo hidhattu jechuun qulqullina hin eeggattu. Shiboo sanarratti nyaatatti nyaattu guutuu hin nafu. Foonatti nyaattu shibicha irratti rarra'ee hafa asirratti. Hafa yoom keessaa baafta. Ani mataa isa suuta. Kanaammoo yeroo itti sakkaatullee si dhukkuba yeroo irraa sakkaatullee si dhukkuba. Yeroo namni seeraan qabee afaan kan keetti seeraan dhiirri si dhungatu jiraate yoo sirriitti si xuuxee akkatti xuuxamtu hin qabdu. Dhugaa rabbi innaa yeroo itti ani gata ilkaan kan keetii osoo hin taane hidhii kan keetii irra darbee ilkaan kan keetii kana shiboorru rukuta namicha. Akkatti seeraan si dhungatu hin qabu jaarsi kenne. Dhugaa rabbi ani kun bareedina hin jedhu anaaf hin ta'u akkasii. Sorry ani hin godhadhoon. Ani dhiirrumti akkas godhate iyyuu nan dhungatu natti siqee nan dhungatu nan gadhaa malee. Yareen barbaadu irra safuudha dhiisii. Noo miidhagina jedhee natti himaa jiru maaltu safuudha? Kiis wal gochuudhaaf rakkisaadha warra shiboo hidhate. Inni shiboo hidhate shiboo matu fuudhaan. Ani waan shiboo hidhadhee itti haxaree haxaruun qabu. Birriyyuun qabu isaa fedee naqe isaa haxaraa oola. Yoo xinnaate koo hamma riyaala 20 fixa koo baran. Hamma inni seerumaan taa'utti iyyuu fixa 20. Ji'a naqxeetti qayyarta. Moodesii kottiin hin bitadhu. Uffannaa kottiin bitadhee dhufee ofin agarsiisu. Shi'een irraati uffata rakasa sana hin guurradhu. Birri kan kooti buukirran kaawwadhu. Maaltu na rakkise yoon biyyatti galee hoo? Yoo biyyatti galee yoo itti killee nyaattee jechuudha torbee 2 kan irraa ajaa'ittee jirti. Hin ajaa'a. Ilka ilaa nyaates nyaattantu shiboo sana keessa gala. Akka buruushiidhaan akka barbaaddeetti fattagdu hin jiru. Deebitee immoo akka jiran as keessasaa akkatti dhiqattu hin qabdu. Nyaata foonii akkatti nyaattu hin qabdu. Yeroo kolfitu iyyee akka jettee kolfita. Seeraan hin kolfitu ko maal madaadhaan akka jiru nikko. Yeroo itti gootu ko sin azzara akkoo si ol. Akka waan xiyyitiin dhufe afaan keessa si wal ta'e si gargar si baaseeti barakko. Nama dhukkubaamu ko gor malee. Ani madaamiin as hidhattee torbee tokko akkatti waa nyaattu dhabdee jechuudha. Maal kolfitamu bee? Itti maan jira warra miidhagaa jedhanii maraataa jiran kanatti malee nitu miidhagatee wanni hin godha. Madaamii ilaa afaan kana keessa walitti hodhanii afurri ishee ajaa'ee kanaammoo daa'ima fiddeenatti daatti hin ajoofti miti. Dhugaa rabbiin ajoofti maal akkamti dhiqattire madaadha'u. Kana hidhattee birriin itti dhume dirqama foon kan keetii gabaabsuu qabnadhanii foon hidhii kana limmoodhaan keessa isaa gashanii lakkattiin hodhanii fi afaan ishee akka jiru madaa'ee yeroo dubbattu akka jettee dubbatte maal taate madaamiin jedhee isheen dura itti iyyite mana kana tarsaaftu akkatti dubbattu dhabde dhugaa rabbi akkas godhe torbee 2 guutuu afaan isheetu ajaa akkatti nyaattu dhabde maal ta'atu natta fedha yeroo isheen siqsiqqattee boossa ija kootiin argeera siqsiqqattee boossa jechuudha ammatti isaa sitti sakkaatu argite malee yeroo ati itti gootu naan jette kirrina godhanaan jette yeroo itti gootu yeroo itti dhattee amma shiboo sanarraa kaaftee shiboo biraatti fidduu si dhukkuba mitetteen ilaa akka waan akka fanjii lafatti tokko ka'ee jetteen garmalee nama dhukkubadhaan achi deebi'ee immoo dirqama foon kan keetii kun gabaabachuu qaba ilkaanichi walitti butame waan ta'eef foon kee kun illee walitti butamuu qaba asii hodhamuu qaba karaa asiinii keessa galee hodhu limmoodhaan asiin illee limmoodhaan keessatti hodhu isa booddee isa dimbilaalee moo qimbiraareedhaan asitti ba'a garuu si hodhanii amma inni fayyutti dhalachuu kee irraanfatta ko ilkaanitti qaldiin godhina isin hin bareedattanii shibootti hin godhina si jammar nama ilkaan sarraa dhumetu dhaqee shiboo godhata malee namni ilkaan isaa fayyaa shiboo hin godhatu anamma tunaa kaffalanii hin godhun shiboo san natsaa hin godhu shiboo birrii kaffalee shibootti hin godhu nan gadhaa maaltu na rakkise mataa dhukkubbi si jammar akkatti waa nyaattu seeraan hin qabdu deebitee immoo iyyuu hin fokkisaa warra shiboo hidhatte kun fokkisaa warra akkasii dandeessanii hin kolfitanii dandeessanii waan dubbattan akkasii yeroo isin akkas jettan shiboon keessan sirraa bareeda ixiriin kee sirraa bareeda siin jedha artifishaaliin sirraa bareeda siin jedha waan rabbiin sii kenna iyyuu bareeda wal gaaddaa ilkaan kan keetii wal qixxeemti taanaan akkasuma rabbiin uume rangaa
قل لي فدوتي سمان بريدي مالي واربينينا جاجين واربين سين كني شبو براتي ده مثلا الكلام كذي أنا على بريدة سينجر أكن سيجو برباد أتيكو أجوف تو دبر أكبر رتفريسي تقول أتى كتدبري كترين كبانيت artificial فايدان كابوكو نقول أتينا روغا ربي فرن كتكوت بافتني تكفى ربيني جالتو لما تمودي بتاني لنا مبرالنا جينا نرجتن أخانك سنة كجرون أجا dhiira bira godhattan ittiin qaanfattu nyaanni shiboo sana keessatti hafa waan ta'eef ituun jaallatiin aja'amacheem shiboo sana fuutee zibaalaatti gadi hin buuftati zibaalaatti gadi hin buuftu mataa yoo doktoriin dhufee sirraa baasifan itti bubbuusistee kaatee baaftee jennaan immoo rakkisaadhaan illee itti bubbuusistee kaatee baaftee jennaan rakkisaadha akka ittiin buusus akka ittiin goone waan artifishaalii tokko akka ittiin goone akka tokko ittiin goone akkasuma ni asi bareedu ilkaan kan keetii kun wal qixxee miti ni tokko gadi dheeraadha ni tokko ol kaadha ilkaan kan keetii kun kaaruudha miti ilkaan kan keetii kun walirraa fagaataadha miti ati fayyaa taate afuura baafatte sa'aatii 24 hojii kee hojjette raftee kaateeyyuu ati bareedduudha ati kanatti fokkistu yoo beekta yeroo dhukkuba gurguddaa kana siiqen dhukkuba sooressaa dhukkuba madaamiif kenne yoosiif kenne amalee kanatti ofiin qaanfachuu dandeessu hamma fayyaa qabdutti hamma nagaa qabdutti hamma haadha kee abbaa kee gargaartetti hamma afuura baafattutti yaa asal maali shiboo hidhuun afaan kee madeessuuf yoo ta'e malee faayidaa takka hin buusu dhugaa rabbii ani isa warra asitti tumatu iyyuu isa asirra gurraddoo kuma tokko urtanii yoo naanna dubartii bareedina isheetiin jedhu hanqan kun bareedina miti fokkisummaa of dhabuudha malee of jibbuudha gara biraa uumuudhaaf aktii gooti waan rabbii kenneef dhiiftee waan biraa keessa galudha anyways gara gaaffii keenya deebii keenyaatti immoo yoo deebinu saamunaa keessan akkan irraanfanne bar viidiyoo irratti isinii hojjedha viidiyoo sarraa screenshot gootanii dhaxxanii agarsiiftanii bitattu hedduu tokko isin jaaladha follow godhaa like godhaa nama ol gashuun barbaanne fi maka odeessuun barbaade yaada koo fixadhee jira yaada yoo qabaattan kana sirreessi yoo jettan koomentii jalatti okay doktor ansi jamar dhiira shiboo hidhatutti neerumaan fakkeenyaaf yoo asirra shiboon jiraate ani itti neeru inumaan jaalladhu akkasuma doktor dhugaa keetii ani ko doktorii miti barsiistuudha bar astamaariidha doktora miti doktori ko yoon nama akkamedhaan marfee hudduuttis akka gaafsa doktora sun taane astamaarii barsiiftu I love you ko warqiidha warqii ishee tokko sana ilkaan cabeefsa tokkotti goote inni rakkoon qabu gini isa shiboo guutuu isaatti akka manatti gibbii ijaaruu jechuudhaan barekko manatti ko akka awwaarrii manatti hin galle akka hattuu manatti hin galle gibbii irraa ijaarta isa kana haxiriitti xaxxarte maal goota macheemma dhiirarraan hedduu dhiirri kun hojii isaati si gala Kunko caccaba waan tokko rakkoon qabu baga caccabe isuma jaalladhu isuma dhiqan isuma qulqullaa'ee rakkoon qabu gaaffii qaba hawwii itti fufi zamzam lubbu itti fufi gaaffii kee lubbu shi'en irraa akka tuffata xalabuun atti miidha rakkoo tokkoon qabu keessaa naa barreessi ID qabda taanaan jaalalleen kee ID qaba taanaan lakkoofsa mana adreessota jira taanaan itti guutuun isaas rakkisu eessa jirtaati yoo qaxar keessa jiraatte si ittan sii guutaan gin ID si gaafataan paaspoortiidhaan beekeen banu IDdhaan malee rakkoo tokkoon qabu sin dubbisa IDdhaan malee paaspoortiidhaan beekeen banuan lubbu siin bana gar yoo qaxar keessa jiraatte iddoo barbaadde haa ta'u dhufeensii bana iddoo barbaaddetti dhufeensii bana yoo dubaayii minaamni ta'e immoo keessaa na dubbisi silkii koo sii kenne viidiyoo qarratseen sitti argaa kamitti akka banamu sittan agarsiisa waanuma si dhiphisu tokko miti waanuma salphaadha shi'en adreesiitti guutuu lakkoofsa manaatu guutuu xinnoo yoo sin rakkise malee istireet nambarii minaamin nambarii kun waanuma sin rakkisu miti yoo qaxar kee jiraattan siniin guutaan hawwii koo har'a utuun mana
Miicuun kufee udduun na cabe akkamaan godha. Dhidhiibi dhugaa rabbi. Jaalallee keetti misiifa dhidhiibu dhufe masaajisiifa godhu. Udduu cabaan rakkisaadha galuuka kee bal'isii deemu guyyaa 2-3. Maalajjii kufteti. Udduun kee gargar tarsa jechuun kun lafee kee cabe jechuudha bara. Suuta suutaan hojjettu maaltu si ariifachisiisiif. Bishaan